واي عقيدة را قد فجينا نوري بتني كتاب نكون عقيدة إسلام ما في جد عقيدة إسلام ما في سرنا قدا واقفتا كيسة تمو واحد وكيسة كبا سبون ما في إسلام ما عوام ما garagarummaan maali namni islaama ta'ee oromoo ta'uu hin danda'u oromoo ta'ee islaama qulqulluu ta'uu hin danda'u oromummaan islaamummaa namarraa mulqitu islaamummaa illee oromummaa namarraa mulqitu islaamummaa aqiidaa ta'e beeknee akkaataa kamiin buluu qabnaa awaamummaan kaleessa ture hoo maali akkamitti namni dogongoraa ture waan jedhu ustaaza keenyarraa ustaazni keenya Sheekh Aliin garana dhufanii ergaa waan guyyaa har'aa fakkaatu nu dabarsanii takbiiraa ho'aadhaan isaan simanna. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى تكرارا ومرارا على ما من علينا من نعمة هذا الدين فلله الحمد والشكر. يقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تقدر سوفار ربي نعمة لا كفنين جيسين مقننيسي eega dhabamarraa argamuuti ni'imaan jabduun nama خالق في بيتش أجل نتاسسه فاطر السماوات والأرض ربي نعومه فأرضي تنندير سه كسبي كتبان نرك نقول ربي نما يسبيتش أجل كيس قفان كتبتهم كوني نعمة بودا الحمد لله رب العالمين. أتامو كبابينت وانت ولدت القبر نعمة جبوة كتابة واي أكيدا إرا كتابة خامة وانا يغنى أمو أكيدا كان تقص برد وان سلا آدى جرامين لي أرجع أكيدا والتقول أرجع وللتبنى إتاكي كمي أني را تتواجرني يوم في دبسينا قرر نما دبسينا كانت لغا أجرا مقامان كتاب عقيدة جرام كون أفانما ربين جولين ديك أبودا كين انتلاقي رامبيك مخايا مكوني صفة بودا إفنان بودا شيكا يغانا كان إفاجني أدلت يغانا وانت كوني خايا مو وانت كون عقيدان أسي وانت براو الجيتنان عقيدة ولبوت الجيتنان ولد تنبوتو آدا جنة وانت دبلو كوني اللي وجه إني والتقون عقيدة نما جلاب اللسون إبسون كوني وانجبتو أججو تموتة وانت كون وانجبتو لا إذا يدوني بيتني ندبتما آدا كنا نكوسو كنو سنا إنجب السنا جلامي دبتما yoo urgeeyni karoora kaayatanii karoora namni kaateeruun walitti bu'e aadaa boodattafaa jedhanii mee dubbii tana qalbisa aadaa kennanii kunuunsina ni jabeessina jedhan dhufee urgee karoora kaayataniiraan hanqatii kaatame yoo wal dhabu aadaa boodattafaa jedhama akkuma kana aadaa kennallee ni qabannaa
dhufee urgee inni aqiidaa walitti bu'u imaana namaa urgee tuqu walitti bu'u aadaa boodattafaa jedhamuu qaba. Achumarraa fakkii baratuu qabna. Gizee hedduu walgeettii keessa sabsabaa garaagaraa keessatti ni dhageettan. Aadaadha jechuu mirkaneessanii kan aadaa boodattafaadha jedhanii. Maafi karoora kaayatame seera kaayatame yoo waliin bu'u. Akkuma kana urgee inni aqiidaa walitti bu'u imaana nama jedhaatu qabu yoo inni dhufee jedhe aadaa booda hafaa qaraa cirraa baranne nullee jechuu qabna. Akkanatti deemutu bareeda. Aadaa yoo taaniin kunuunsatiin jabeessan urgee eegana walitti hin buune imaana namaa walitti hin dhoofne. Kanaaf akka himamaarutti akki maqaan kitaaba kanaallee kaa'ametti akkasitti aqiidaa ofii eeggachuudha. Taani warra dubbisutti haqiiqaa isaa beekaa waan jabduudha. Tokko tokkoon namaa mucattiin namni waa qubee dubbisee beekumsa manaa qabaatee dubbisuu qaba. Ka ofii eeganaa dubbisuu hin dandeenyellee kaayatee naa dubbisi jedhaan waan hedduu dubbatamee jira. Faaruqis dubbatanii isheen achiin duras tuqanis dubbatanii jiran waan dubbatamee irra deemamu. Kanaaf sheeka akkana ifaajanii karoora kana kaayan jazaa guddaa rabbi isaanii haa deebisu. Amantii billee yaaddamanii hawaasni kunillee waan amantii isaa jalaatu uduun beenne akka keessatti hin kufne tuttuqanii jiranii itti fayyadamuu qabna. Namni dubbisu silaa ofii dubbifataa kunis mana kaatee mee maal jedhee kanatti kitaabni kun hoo maal jedheera waan jedhu irraa fayyadamuu qabna jedha. Kanaaf as keessatti baay'ee wanti dheeratullee jiru sagantaa diinii keenya seenee waan amantii keenya waliin qajeelu seenee waan amantii keenya faallessu wallaalarraa asiin dura hojjetaa turreera hedduu isaa. Ka gisee shahaadaan qabatanii islaamummaan duraa itti dhiisaa ka golfaa gabbaruu ka jaarii gabbaruu ka boorantichaa faaximee jedhamu uduu shahaadaan qabatanii haguma shahaadaa qabatame hubannaan nutti hanqatuudhaan gisee maraa waan diinii keenya uduu soomnee salaannu rabbi tokko utuu jennu waan diinii keenya diigu qabataa deemaa turreera. Adda dammaqnee beekachuu qabna. Gisee quraana qaramu ijoollee ta'ee ani rabbi isaanii araaramu sheekota gootuu jedhanii naannuma kanatti aanama Shaashamannee kana keessatti dargiin sun dhufiin hin dura quraana qaramu hin dhagayaa namni diinii qabatanii na dura. Namni tokko aadatti waa dhaadata. Dubartiin illee gidee garii gosa ofii maqaa dhooftee waa itti galan eebada ibaltitti jettee turti. Akkuma kana namni diinii qabate kunis waan jedhu qaba. Dhagayaa ture diinii maseena waan aqiidaa tokko seenu ijoollee nabii garbicha rasuul jedhee dhaadatan. Ana ijoollee nabii garbicha rasuul jedhe. Sira garbicha rasuul immoo garbicha rabbii. Yoo tana maal jennee qabanne nu nama dhugaan akkaan mu'minaa wayiiti jennee qabanne waan ammaan duugalle. Nama garbicha rasuul jedhe kana nama dhugamaan akkaan mu'minaa wayiiti jennee qabanne. Fakkima kanatu nutti seenaa beektu. Diinii qabna osoo jennu wanti millaa keessaa nama baasu namatti argama. Kun waan diinii keessaa nama baasu garbicha rasuul jechuudha. Ati garbicha rabbiiti malee garbicha rasuulaatii miti garbicha jibriiliitii miti. Kanaaf waan akkanaatti nu seena. Barumsi ammoo kanarraayyii nama baraara. Kanaaf waan kana barannee gidee garii waan amantii keennan tunne seenee itti waan gariitti itti dhiitamna. Of eeguudhaaf barumsatu gaarii wanti aqiidaa waan lubbuutii waan nafsee namaatii wanti